Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota iftutub akkam jirtu nagaa keessan jajjabaattuu baga jiraattan baga rabbii onaan isin ga'e jecha. Kabajamtootaaf hordoftoota iftutub warroonni subscribe addisiin dhuftan welcome baga nagaadhaan dhuftan galatoomaan isiniin jedha subscribe na gochuu keessaniif akkasuma immoo warri turtan baga rabbi nagaadhaan isin turchan jedha. Hadda ergaa bicuu tokkoon qaba akkuma sana waan tokko dubbachuun barbaada. So amma akka dhumaatti na dhaggeeffattanuun isin affeera jechuudha. Akka amma dhumaatti na dhaggeeffattanu obboleeyyan kiyya innis waa'ee ijoollee biyya Arabaa laalchiseeti. Anis akkuma keessan biyya Arabaadha kan hin jiru, biyya Arabaadha kan hin hojjedhu. Kanaafuu maqaan keenya baay'ee nu badaa jira. Maadir ani saakasii akkan dubbadhullee hin beeku, maalillee akkan jalqabu hin beeku. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif garuu gizee hunda maaliif gowwoomna? Maaliif ijoolleen biyya Arabaa kun gowwummaa danatti? Ijoolleen Jarman, Faransaay, Ameerikaa warri jiraatanu akka nuyi miti. Akka nuyi gizeen isiniin jedhu akka nuyi gara laafina hin qabannu. Ijoolleen biyya shamarran biyya alaa garuu gara laafina qabdi. Garaan keenya badaa laafaadha. Maali gara laafummaan bareedaa ta'e osoo jiru garuu immoo garaatti laafnuu fi waan garaatti laafnuu fi waan garaa itti laafne addaan baafannee osoo beeknee bareedaa ture garuu nu addaan baafnee hin beeknu jechuudha. Kana gabaabnumatti wanti dubbachuu barbaadu viidiyoon adda addaa jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee viidiyooti. Kanaan dura waa'ee viidiyoo kana hojjedheen ture. Gani YouTube kootiifis addisiidha. Namni badaa YouTube koon caqasu Facebook irratti dabarseerleen ture. Dabarsee ka'ee ofumaa kootii garuu saalfadhee nan kaase. Dhugaa rabbi nama saalfachiisa jechuudha waan akkasii dubbachuuni. Kanaafuu video hin taane jechuudha. Ani video baay'een arga messengerii irratti video baay'eetu gadhiifama gruupii messengerii irratti jechuudha. Osoo hin barbaadin abbaa isinitti isinidhu hin beektanu messengerii irratti. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya video keessan hin gadhiisinaa of sataruun bareedaadha. Of sataraan isiniin jedha. Of sataruun gonkumaa badee jira nu biraa maaliif akka ta'e anu wallaahi laazim hin beeku. Baay'ee nama saalfachiisa viidiyoon achirratti darbaa jiru jechuudha. Keessatti yoo afaan Oromoo dubbattu Oromoon ergasii safuu beekaa waa'ee fuudhaaf yeroo maayyennaa haasa'amu akkana ija gadi qabatama ture. Amma safuun badee hundumtuu Oromoodha jedhaan jiru garuu Oromoonis keessa jiruudha kan hin jechuu barbaadu asirratti. Kanaafuyyuu obboleeyyan kiyya waa'ee viidiyoo kanarratti osoo of qusattanii gaariidha. Of qusadhaan isiniin jedha. Tokkoffaa kuni hikiminnaa guddaa isin barbaachisa. Warroonni waan akkasii ofirraan geessanu hikiminnaa guddaa isin barbaachisa. Hikiminnaan sun duraan dursuudhaan sammuun keessan hikiminnaa barbaada jechuudha. Mataan keessan hikiminnaa barbaada jechuun mana yaalaa doktorri kana gilliitti jira. Qobaatti jira. Doktora kanaatiin haasa'uu isin barbaachisa. Online irrattis yoo ta'e jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ማለት በቃ sin of busy of godha barumsa kanallee kennuufi miti ani beekus barumsa kana garuu jira miti na cinqi ማለት akka keessanii bakka keessan ta'eennan yaadu waan akkana gochuun mataan keessan sammuun keessan otoo sirrii ta'e tu sirrii hin hojjeta ta'e waan akkana gootan jedhee hin yaaduani እና kanaafi osoo kanarraa of qoxxobdanii bareedduudha. Jarana zabana nuti ko kaarotiin, muuziin, mindino kiyaar wanta kana nyaataa fi malee wanna biraatii fi miti kan nu beeknu. Hamma garuu waan akkasiitiin enna waan akkasiitiin enna qaama keessan tuqtuqxanu qaama keessan yeroo tuqtuqxanu qaamni keenya bakka sanaa suni sensitiifiidha. Ilaa waan bicuusi jechuudha sisii jechuudha haphi ilaa kanaan kun ilaa yabbuudha
baay'ee haphiidha karaan sun jechuudha. Ishi fakkeenyaaf hamma osoo achitti si keessa cabee hafeeyoo maal gochuudha? Ma afaan maaliitiin kun na keessatti cabee mana haakimii nageessi madaam jettee haasofta? Afaan maaliitiin yaa madaam kun na keessatti cabee nageessi jettee haasofta? Dursii fayyummaa keetiif yaadi, simmeetii kee dhiisii gati. Ishi maatii keetiin akkamiin itti galtee akkamiin haasofta yaani tottortee xirooftee taa'uudha bar. Okay, simmeetii kee taqaxaxaruu hin dandeenye isa bakka khalaas gali dhiisii gali heerumi. Yoo abbaa manaa qabaatte gali abbaa manaa keetiitii wajjiniin jiraadhu. Ani dhugaa rabbii dubbachuuf eessa akkan eegalus narkaa badee sirratti akkan xumurus narkaa badee garuu please of eeggadha. Waan akkanaarraa of eeggadha. Bakka dhukkuba guddaa isinitti fida. Bakki sun aslan of eeggannoo cimaa barbaachisa. Of eeggannoo cimaa barbaachisa. Hatta waan gootanuu miti bakka itti boolaatanullee bakka itti fincaanii jechuun bakka itti boolaftanu sanallee sirriitti jechuudha. Qulqullaa'uu qaba. Bakki sun qulqullina qabaachuu qaba. Otuu fincaanii hin taa'in osoo qulqulleessuuf hin taa'in dura bakka sana qulqulluudha moo qulqulluu miti jettee cheekii gochuu qabda. Maatsanii keetti waan akkanaa kaa'uu dhiisii jechuudha. Namni Oromoo taatanii afaan Oromoo dubbataa waan akkasii gootanu oqsin billaa safuu keessatti guddanne nu kan jedhamutu namatti dhaga'ama. Kanaafuu of eeggadhaan isiniin jedha. Inni qabxiin lammaffaan immoo waan dubbachuu barbaadu waa'ee birrii irratti. Birrii ijoolleen baay'een shawwadamaa jiru. Mucaan tokko birrii walitti qabattee birrii 10,000 ergite gara biyyaa jechuudha. Gara biyyaa gizee 10,000 ergattu dambanyaa sii kan ture birrii kana isa tokko enna gaafattu inni tokko irra caalchisee minzaareen akkana ta'eera jedhee ittime. Sa'aatii kana isheen dambanyaa isheetiin isa duraanii sana dhiiftee bakka birriin dabale sanaan waggaa 4 guutuu hojjette jechuudha. Isa dhiiftee bakka biraa sanaan erguudhaaf ergatte 10,000 jechuun ijoollee beektu gara Itoophiyaatti yenna mana zaramu 120 jechuudha birrii Itoophiyaatiin 120 isinii galee 120 miti 20 hadha eenyu sii kennu eenyunu siin kennu birriidha kaa birriin eenyunu namni sii kennu hin jiru yoo haadha kee yookiin abbaa kee ta'e malee. Kanaafiyyuu birrii keessan karaa dallaalaa hin beekne karaa amana yoo isaaf danda'ame birrii keessii galchee ka'ee dhufee haa fudhatu. Yoo isaaf danda'ame yoo immoo hin danda'amne birrii kee qabii taa'e. Yoo rakkina cimaa ta'e immoo 2,000 diraama 2,000 diraama 200 diraama 3,000 kanaan kunis yoo rabbiin kadhata rabbitti bu'aa yoo ta'e malee birriin faamiliidhaan iyyuu wal nama lolchisiisa unkaan orma miti jechuudha. Birriin erguudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Akkamittiin ergaa kan jedhamu oqsin billaa waa'ee birrii irratti hin beekan. Birrii keessa walitti qabadhaa amma fakkeenyaaf irdaataa jedhamaa jira. Irdaataa nama maqaa sana dhahuu hin barbaadu garuu namni wayii dhahameera giddeetaadha irdaataa kennuun. Ijoolleen Jimmaa warri taatan kaasatan dirqama irdaataa sana kennuu qabdu jedhu. What? Dirqama isayyuu dirqama. Ati okay oo Jimmaan taate dirqama irdaataa sana kennuu qabda. Irdaataa maalirratti isaa ta'u fakkeenyan sii kenna ijoollee. Fakkeenyaaf akka UAEtti wanti isinii kaffalamu an wallahi keessa koo baay'ee na gubdanii jennaan isiniif dubbachuu dhufe. Fakkeenyaaf kuma kana isinii kennama miti kun 5,000 meeqa kanatti isinii kennama miti ree yeroo kun isinii kennamu kanan kennin irdaataa 500 hambifattee maamaaf 500 hambifattee 500 kennite leesh maaliif kun gahaadha niyyaadha waannaan niyyattee birrii 5 kana yoo kennite ilaa birritti 5 kana yoo kennite gahaadha gara kamiinuu ta'e
niyyaadha waannaan isii kanallee jechuudha argitee isii kana isiin kun diraahama tokko miti diraahama tokko mi hin argama diraahama tokko kun miti diraahama tokko kun nus diraam girmaasha diraamaati miti kun immoo diraama isii hammaarraa gadi ruubii እና kanaafiyyuu wantin isiniin jechuu barbaadu birrii keessan irdaataan bakka sadaqaani ijoollee nu gaafa biyya arabaa dhufnu maatiin keenya utuu sooressa ta'anii osoo waan qabaataa ta'aniiti namni biyya arabaa dhufu jiraaf meemee nam tokko komantii jalatti naa barreessa an sooressa maatiin koo sooressa jettanii sooressa ta'a walumaa galatti warri biyya arabaa dhuftani meemee naa barreessaa komantii jalatti nam tokko namni sooressa ta'e biyya arabaa dhufu yookiin maatiin sooressa ta'e biyya arabaa dhufu jira jedhee hin yaadu'an kanaafuu obboleeyyan kee irdaataan nagoota nu birrii shan hin caalchisina utuu hin ta'in kennuun rakkoon qabu bakka itti kennanu yaada amma ijoolleen jimmaa girdeetaa irdaataa sana gochuu qabdii ekeleen akkana rukutame okay ekeleen rukutame 50 kenniif isayyuu giddeetaa miti ituu dhugaadhaan immoo abbicha sanaanii kennama ta'eeti haa ta'u birriin kun garuu abbicha sanaafi miti oduu internet yaa ta'u bicha gin hin beeku dhugaa ta'u soba ta'u hin beeku garuu wanti guddaan isin beekuu qabdanu birriin kuni akkan dhagayetti irdaataan godhamu kuni mana namarratti gubuudha maqaa abbaa mana gubatullee bicha gin maaliif akka barbaachise kuni hin beeku mana irratti gubuudhaafi jedhan what nama irdaataa namaa kennaa jedhanii kaanii nama harkaa birrii sabasabanii kaanii mana namarratti gubuuni maaliif barbaachise kuni gaafiidhaanaaf kanaafuu birrii keessan irdaataa eenyuufuyyuu bakka kanaatti irdaataan godhina maakoo duraan dursanii faamiliidhaaf ta'uun kanaafuu dura faamilii keessanii ta'a dura irdaataa faamilii keessanii godha family dursa waan hundayyuu family dursa waan ta'eefi birrii keessa walitti qabadha birrii keessa namatti hin kennina yaa birriin akkasii nama marartu itu argitanii wallaahi birriin akkasii nama marartu qobaadha bayzawi YouTube irra galeen Facebook irra galee Facebook irratti dabarfachuuf hin barbaade ergaa koo kana garuu dawwalaadhaan nan intiniin jenne birriini jenna walitti qabatanii jettanii akkana nama mararti akkanatti nama mararti la argitanii akkasiinitti nama marartu ija sii keessa laalaa taa'aati wallaahi dhugaan isinitti hima ija sii keessa laalaa birrii hin kennina maaliif kennitan bakka taanetti saddaqtanii mana namarratti gubuun sheemiidha kun sheemii waan godhanullee walla ijoolleen Oromoo gisee tokko wanta godhamullee beektan natti hin fakkaatu an kanuma dabarfachuun barbaada birrii keessa namatti hin kennina dallaalaa yookiin immoo naggaaddeetti illee na kennitanu of eeggadhaa mucaan isin birrii kuma 10 kennite kun hamma kasaarte imimmaan isii dhugaa jirti jechuudha kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaati birrii keessan yoo ergattanullee of eeggannoo nuti koonna biyya arabaa hojjennu ajaaf gaarii waan baay'ee dabarsina waan baay'ee dhukkubsanneellee dhukkuba keenya akkattiin anama fakkeenyaaf namni mana keenya keessa koronaa qabamaa shakkamaan jira kun akka kana irratti jechuudha akkana ta'an garuu hin taa'u nan hojjedha namni tokko dhukkubsataa ta'ee namni taa'u hin jiru biyya arabaarratti hin hojjetta jaallattus jibbitus hin hojjetta hojiidhaaf dhufte akkasimmoo ta'a dhiiraa birrii kennu dhiiraa of qaama kee of bakka bicha gin hin beekuwan kanaafuu of eeggadha birrii keessa walitti qabadhaa gaafa galtan fudhaa galaa yoo birrii akka ergattan takkanatti ergannee naan ta'a jennaan hin taane ta'ee achi na ergi akkaawuntii keessa galee naan kottu fudhu jennaan yoo hin ta'u ta'ee yoo inni ni dida ta'ee abbaan ergu birrii keessa naf biratti hammadhaa ta'a maal qaba yoo hammattanii teessan waa tokko hin qabu kanuma isiniif dabarsuun barbaada sila waan baay'een dubbachuu barbaada gen taayimii hin qabu waan ta'eef inshallah viidiyoo biraatiin nan deebi'a jedheen yaada warroonni if YouTube subscribe godhin subscribe like share godha
kanuman isinii dabarsa kaastatan amaanaa ijoolleen biyya harabaa birrii keessan akka argitaniin bakkanina qaama keessan bakka argitanitti gilxii baastanii ofiin hin fokkisiisinaan isiniin jedha